ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው akkuma isaan achitti fira jiranitti daarektii dubbisuu dandeessamu nama barbaachisu onlii wanni barbaaddu hospitaala isa maqaa isii guutuu dhume akka badawate wayyaa soo inaaree amma bar teknooloojiin kuttee jirti viidiyoo kooliin isaanuu dubbisuu dandeessa narsoota isii wajjin dalaguu dubbista abalu deemaa naa laala abalu deemaa naa fattashaa miti siif galee ni danda'ama osoo amma lubbuun jirtu ni dandeessu lubbuun irraa baate qofa nama aantii isii obboleessa isii barbaadan amma obboleessa keenya kana kan tiktaak irra baasee agamta kasii wajji walii dhiyoodha tiktaak wanni isii baasee akka namni beekuu fi beeki namni si lukkubsu fagoorra amma tiriyaaddaa itti dhugaadha yoo waan fadhaanillee ka jedhamu taate ganni biyya kanatti itti yaadden beeku ganni biyya kanatti itti yaadden beeku akka namni kaleessallee agatti itti dhiyaatu quba qaba nan beeka garuu gaafa siin jordoon jirtu xerra onnee sii beeka malee amma efa siin asufte qaama wala geeffatu gaa waasii akka nam tokkotti waasi gaafachuuf hin deema ani fakkeenyaa akkatti itti dhiyaatu ni beeka waa'ee dhufiinsa karaa kana isiin ay dhufuudhaaf deemtullee kati qooda guddaa irraa fudhatu tartiimoo adda addaa akka isin baaftanii achi baatu akka taasiftan nan beeka kaleessallee achitti ni beeyta amala ganni illee ni beeyta dhukkuba isii fayyaa isii ka biyya san illee ni beeyta ganni nurga dhuftee Dubaay keessa qubatte yeroo Dubaayitti rakkoo meeqatu irra ga'e maa kana bichaadha rakkoo meeqatu irra ga'e fadhu ameen irraa baasi Dubaay keessa urga gaafa dhufteeti rakkoo yoo xiqqaate rakkoon gurguddaan kan hawaasni beeku miti kan beekne miti kan hawaasni beeku rakkoo afur rakkoo shantu irra qaqqabeetiin jira jechuudha osoo namni nagamaan taa'u takkaasuu rakkoon cimaan irra gayaa takkaasuu arrabsoon adda addaa irra geeffamaa takkaasuu gara adda addaatiin karaa adda addaatiin muciyyoon sana irra geeffata ati rakkinni kun maalirraa ka'e jettee yaadamee akka hiriyyaa isii tokkootitti jechuun namni biraatu nagamaan jirati keessatti ani ilaali lubbuu gisee dura gaafa dura isiin as biyya kana uftuuyyuu namni reedii nam bakka ani wannan beeku qabu boona efasiin asufte lola keenya kan miidiyaarra kana malee homa takka wanna isiirratti ga'ame wanna isiirratti deemfame wanna isii godhaa jiran naa haduuchuan homaa quban qabu boonaani efasiin asufte joorduritti naffide asitti wallollee miidiyaarratti wallollee lafatti wali qaxaqqanni agartan asumarratti walitti wanyee kaleessas asumarratti walitti wanyee engadatti asumarratti walitti wanyee malee nu walitti baanii ulee walin rukunne akkuma agartan kana qaama waliin agar asumatti wallolle nuti miidiyaa irratti wallolle efasiin joordanii ufteefa gaafa irpoortii argee takka engadda gaafa irreechatti ganni guyyaa sadi qofan argeen efa isiin joordanii muitii godhadhu sadeessa isa tagate guyyaa takka gaafa walitti ufnee bilbilli badee lola walitti girgirgene san takka jee engadda guyyaa irreechaa lama guyyaa isiin uftun guyyaa sadi qof efasanii ganni maal akka rakkatte namuu natti himne maal keessa akka jirtu maal akka jalaa godhan mana akkamitti jalaa gubate waa'ee si akkam akka keessa jirtu quban qabuan maaliif isiinis na bulookte falmattuunis na bulookte isaan lachuuyyuu na bulookan akkuma walolleen gammees akkuma isaan annama takkaan walitti dhiyeenyan qabuan akkasumatti ijoollee as jira jiraatu hona giniin iyyaa oola guyyaa kana malee waa'ee namaa quban qabuan maal isiirra ga'e quban qabu nane eengadda maal taate ganni jennaa hin dhibamti jaanii eengadda natti man hin dhibamti mee jaanii eengadda kalee malee eengadda maal taate reemaa gadi baatanii dubbanne jennaani homaan jettu ammaa jaan gadi baanee uummata Oromoo gargaarti namichoota na jennaan lakki homaan jettu dhiisi jaan kalee arra gadi baasan ani kaleessa viidiyoo hojjetan ture boo'ee kaasina gennaran falmattuun isbatiji sirri mati suurati maxxansisuun kaasinaran irra deebi'atan kaasiyan maal nuuna jajjarsa yetan kaase monatti taqayyaminu je maaliif kaasisin jetta isin sun falmattuun ergasiin dhukkubee dhukkubni kafanni sirri mati uffata sirri mati qullaa'ii mul'atte nanan kaase sirri mati kafanni su viidiyoo irratti naan jennanan tole yetan kaasiyan kaasetani immoo har'a addisii deebi'anii hojjetanii har'a ifa baasan har'a sirritti akkasii dhukkubsattu sirritti ifa godhanii nuu himan malee isiin qaata kuftee akkamii geessanii engadda guyyaa afuraffaa ayyan har'a akka jedhanitti. Itti magaala wallaahi nyaatamte jirti ganni. Malee abbaa akkana godhe rikoodii nan godhinaan jaajete rikoodii godhachee irrifadhee
بالبلا ديفا ماي it's okay ديفا مالته برشيدة الله ريفا ديت بالتليفون خاصة متي ريكاردي نقولنا جاتشات ريكاردي god aje ani wani rongiti ديفا ما جاتشو بربادي مچيو دبسين جرا أيه والله إسين ورق مان إسيني إركا يعني ورق أمبر بادو du'aa godha afaan kanaan afaan wanni godha ammoo muciyyoon tan gaafa san muciyyoo taan galchitee miti. isii miti bartuun Isii miti. Kabiraa bilbilli ganni gaafa duraanii kabadee hayseetii miti ture. Tiiji guyyaa ati mana asliitti dhiyaatte. Waa'ee isin irratti wal loltan bilbilaa sani. warra muciyyoo xiqqoo na yaamee na dalagatti deebi'uu qaba jette moo daa'iman qaba jette deemte jirra. Gaafa isin dura dhufte san ni yaadatta gaafa geema taphadhu siin jenne geeman hin taphadhaa jettee nama 100 nama 50 laalamuu qabda siin jee asliin ka'e. yaada lubbuun be maalan jeere No maala kee hamtu ka jette hin jiru ganniin si wajjin haalaan akka waliin dhiyeenya qabdu namicha isin daleeduuf ati irraa jaarsa siitii du'e jettee boo isin jettee namicha isin daleeduuf ati irraa jaarsa siitii du'e jettee boo isin akka obboleettiitti waliin dhiyaattanii jechuu barbaade jechitti ji amma immoo achi laagiseen achii fidu'ani achii fidee maal lubbulaan achii fidee jennaani wanta ati naa beekuu qabda wanta isin naa baruu qabdan achii fide ganni ka achi boo'ee waa hunda xumuree foru tosii ka achi xumuree fide ana akkamitti ga'e isiin tiijii naan jette gaafa geemii taphatu tiijii geemii taphadhee xumuree uumaan qabu gara wan deemuu qabannaan gara Dubaayii deemaa naan jette gara Dubaayii deemuu qaba tiijii achiis Itoophiyaayis uumaan qabu bakka jiru kanattis immoo haalli naan mijanne gara Dubaayii deemuun barbaadennaan ganni ani sin gargaara tikkeetti ijoollee si gargaara kootu baqqaayi. Ifa Dubaayii naa wayya jettee ishii jenne amma akkamitti waraqata jarri kun waraqata addisii hojjechiiseef jarri kun jarri isiin bira hojjettu kun akkam godhuun qabareetii jennaan ani amma nan gaafadha naan jette akkam jettee gaafata lubbuu jennaan ani amma nan gaafadha maatii kee du'een jaa ati bilbiltee boochaa ani immoo asii nan bo'aa bakka tikkeetti naa muranii gara Dubaayii suura asii immoo ijoolleen teenya gammeeffaa naa hojjechiisanii naan jette ishii jeen akkanuma jette gaafa seesi waliif galle amma gaa waliigallee bakka amma jammarri gaa amma forososii kana laa akkam jennee jammarra bilbila isaan naa kennite dura nan bilbileef namicha kana baaba salaam aleekum maleekum salaam miceewoo si bira girsanii fi ani obboleetti hayyee abbaan warra ishii jalaa du'ee haati ishii hospitaala galteerti osoo isiin jalaan du'aan tokko hin ta'in akka gannaa ergituun barbaada geetan boo'i amma akkana geetti miti gaa nan boo'a akkanuma jette guyyaa san nan boo'e gaa ishii ga'ee namichi kun bayet koy galgala bilbilinaan jaa amma immoo bayetan gannitti bilbilee ati amma jammariin jaa nama ganniidhaan sa'aatii neqatti ganama boonan kun amma nuu bilbila boonallaa hedduudhaan amma ganniidhaan jammari geetan ijoollee mana biroosaa ergeetan balbala cufa'eetan amma ganni jammari gaa hin jee ganni tan teechi maaloo itti jammarte asiin baa itti bakka itti buddine amma nama lamaan hoo ani kolfina qabee ani sim jiru tiijiin kolfinii itti buddina angetta siin itti gaasiin hin iyina gaalachuun namichi ufichi wallaali amma ijjatee namichi arabichi natti bilbilee akkam goona jennaan akkam bakka hin boo'isisiniiti obboleettiiti hin boo'isisiniiti hadaraa rabbii hadaraa waaqaa jaa namichi arabichi hadaraa rabbii ba Allah ani kamsi tikkeetti muraaf hin boo'inaan hin jaama namichi. Amma boonaa kan kee viidiyoo bilbilee boonaa kan kee immoo ganni bochu argee laayivii banatee innis achi hin iyyaa ani immoo boonaa bira qeetan boonaadhaan hin boo'in diraamaa hojjetaa jirra ganni achi baasuu taayyeetan boonaa bira ufa amma rifadhe amma ganni ta'e hin bochee namichi tikkeetti kamsitti nu muru amma maannaan jaama namichi naa bilbilee habiibti uffanni jeesettee ta'aa jirti madaamintuu qabdee ta'anii jirti ani tikkeetti kamisatti nan muraa fi guyyaa kamisaa jimaata bararaan isii haa ta'u adaraa rabbii natti hin boochisini natti hin bilbilin naan jaama namichi. Bakka shukuran kamsi adaraa kan kee awwaalli abbaa warra isii jimaatan jeenan. No, I'm not. Hayyee itti fufi lennaan jirra. Abbaa warra isii jimaata awwaalli jeeni haati ishee hospitaala jirti jenneen ishii jennee walii gallee
namichi aduu sanitti kamsiiti tikeetti hin muree fi amma aduu jimaataatti bararaan isii ani immoo aduu jimaataa halkan uduma akkati taa'uu jimaataatti kan bari'u kamisa jimaataatti kan bari'u amma immoo akkitti namichi biraa hafuudhee irratti naqqa'ee maaliifin isiin tiktok irratti dubbatti laayib irratti haasoftii caammaa gadi guurtii meeshaa gadi guurtii namichi irratti naqqa'ee amma ganni irratti. Isiin meeshaa gadi guurtee isiin nasta saafara midhaamnatti ijoolleen isaanii tiktokii fayyadamtii hin laala inni achiin booda bakka deeme tan amma immoo ufeetan ijoollee micootanaan ganni akkasitti mul'atiin maaloo dhiisi jennaan. Lakki ganni aslitu akkana je'innaan je'eme isaan birattan haasawa malee waan biraatti himete naan gate in dubbati waa'ee kanaa dhiisi maaloo lubbuu okadhuuti kootu biyya kan okattee ufte malee dhiisin jedhan. Hin dhufte aduu kamsi jimaata galgala taa'atan malee halkan sa'aatii 11 maaramii qabadheetan ammas tiijii poolisiin na qabayyatti namichi shaanxaan harkatti qabayyatti kaan na gallakkisa bakka yoo isin xiyyaara koore bakkaatti jiran halkan keessa sa'aatii 4 walakkaa akka imaaraatitti tiijiitu amma deemeera baqqachuu rafinaan jette sa'aatii meeqatti sa'aatii 4 walakkatti xiyyaara korte ganni imaaraatii sa'a 5 ta'uudha bakka amma iddoo eerpoortii geegisee isin nangetu sa'aatii 5 imaaraatii utuman taa'u cha'u baqqaayyeetan rafe'anii hin dhufte aduu jimaataa namittiitiyaan maaloo madaamii obboleettiitiyatu ufaa obboleettiin too achi Itoophiyaadhaa barbaree fi shiroo naaf iddee dhufti meeshaan irraa fudhadhee dhufan jedhanii naaf eeyyamte namittiin deeminaan jette. Hin dhufne hin simanne nagumaan galle bariisaa sani kan waa'ee bilbilaatii fi koottu tiijisi bira dhufanaan jettee gammee kan wajjin na bira dhufanii bilbilli badee namittiin narkuttee ani boo'ee viidiyoo hojjedhe dubbiin baqamte baqattanu wanti biraa qimiin takka hin jiru rukuttaan takka hin jiru garafaan tokko hin jiru ana namittiin narkutee tan viidiyoo waraabetu hojjedhe tan rafean bariisaa san ummanni wal fixee kennaan dhiyoonan isin hin fendu yoo namni ture najjeessa tan viidiyoo hojjedhe sanama baxabbaxanii guddisanii wal baxabbaxnee darajaa kana as geenye. Engadda aduu irreessaa anaa miti kan viidiyoo hojjetaa oole ummanni madadee footoo kaafate kan amma hayyaanatti qabataniif ani engadda fiintarii laayeta itti qabe ganniin eessa jennaan nan kolfe balleessa jee dhiifama gaafadhe dhiifama wal gaafanne wanti qimii walitti nama qabachiisu hin jiru namni ima wal lollee kuni wanti du'aa ajjechaa hin jiru rabbii isii fayyiseetuma waaqumtichaan isii fayyisee nama taaptaap godhaa baasuuf taaboonadha. Medi fama warri koomenti kanaaf yeroo takkitti ganni dhiifama assalaamu alaikum warri koomenti yogguu namni tokko wal lole laal jaarsaaf jaartii ta'ee nama normaala ta'ee jarjartanii afaan hin darbatina waan fedhe haa ta'u tasgabbaa naafito ana kiristoos meemut kaayaddo ati waaqan qabaani abbaan barbaade shira barbaade hoo qabe dhiisi miti shira ta'ee waan fedhe haa ta'u ala kulli haal nama hundaaf jechuu jiraani namni yogguu wal lolu gara tokko bichaan dubbatina yookiin ganni rabbi fayyisee dhuftee ganni lakki isiin waan takka inni balleessite hin qabdu isiniin jechuu dandeetti. Gaafa san immoo dibiin mataa keessanirra ta'uu danda'a. Yogguu namni wal lole nama tokkorra gortanii hin dubbatina haqni eessa akka jirtu isaaniif rabbi tolli bee. Wanni isin beekan taa'an jiru koomantii akkasii dhaabaatinis. San dhume sanirraa wanni isiin dubbattu yaadannoo gaafa san waan ta'eeti malee. Ganni fi tiijiin barqaata wal ta'an kana anuu qubaan qaba biraan jira tiijii ani waan kana cufa baggoo ati dubbattu kunis guyyaa sana akkas isin ja'utti hin jiru akkuma kana ngatti kale mee durattu amma akka jarri komentii kana barreessu laale Rashida akka jarri kun haasa'utti akka jarri komentii kun haasa'utti akka waan baqqa'ani ni beektaa amma wanni nuti beekuu feenu akka atilleen obboleettii siitii atis yoo waan takka taate kanuma ka dubbannu malee waan biraa miti amma wanni ni ani si gaafadheef maali beektaa ati quban qabu erga gaafa sanii anaa fi isiin uumaa takkallee wal quban qabnu jetteemi gahee bakka waan takka gaafa saniitti guyyaa sadi qofa namni dhagahin yoo dhagahe nagaya Uma badin ka. Me atinu falmattu xixiyaata me tiijin dhuftee beekti me agartee beekti guyyaa san immoo atin eessatti falmattu nagarree tiijitiya ati nagarreennaan namni sirra beeku hin jiru si galee ani gaafa san qofa gaafa guyyaa san erge waa lama dhageenya dhaggeeffadhu waa lama amma miidiyaa kanarra ka dhagaame mooraatu garabbahee hajoo okay lammata gaggabdoo qabdiini babbareeddii hajoo dhageenya lama sadaffaa akka nama biyya alaa tureetti
akka nama gartee rakkina dubartiitirraa dubbatuutitti ani waatu na duraa ifa. Maaltu na duraa ifa? Kun matuma kiyya ijoollee teenya waanumaan ani mataa kiyyaaf yaadu ilma namaa tokko akkatti yaadu qaba. Inni kanuma jiru. Inni kanuma jiru. Ani amma wanni ani yaade mucoo tana rakkina wal jala rakkinnitti bu'e. Gaafa duruu dhuftees ni beekta waan hin gaafa duruu dhufte si gaafadheef rakkina hedduu akkatti bu'e ganni tiji quba qabda. Mucoon tuni qalbii isiidhaa yoonii fi qalbii dhabdee ammallee yoo summii nyaatte yoo summii nyaatte. Ani maal seete gaafa laallu asirratti wanti isin jette qaba. Amma micootana kan beeku rabbii fi falmattuu qofa beeka. Falmattuun wajjin nyaatti, wajjin dhugdi, wajjin bulti, wajjin hojjetu. Isaan eenyutu akkasii dhiyaattu, eenyu akka wal dhabde, eenyu akka wal jaalattu, tiijin akka itti dhuftee waan kana gootuuf akkin ani waan hunda kan godhu kan beeku. Atamma yafan wajjin nyaattee na dhugde xilaata kootu fataa jekan konaan beektu attena godinyaatu ifataa ta'e. Ganni amma kaleessa galgala amma wanna intaane asofta samal nyaattee san nyaattee khalas waan ani sabati bakka laalama Ifa kanatti afaan nama qaqqabu feeta namni waan gaafa mirga qabani isaan nuti mirga qabnu waan barbaanne haasa'u mirga qabna maaliif seete laa raashid atis usuudhaaf mirga qabna nuti illee gaafachuuf mirga qabna Raashid laa lubbu an laa kanan jee laal akkana wanti nani akkuma dhammetu kanan jee anillee maaliif abbaan horii cubbamaadha miti ree micoon tun eengadda nagaa qabdi fayyaa qabdi keessa deemte viidiyoon an dalage deemi ilaali maalirraa feetanii dhiisaa qoyisiin gurraatti hidhaatee oo maali jee kanin viidiyoo dalage laalaa deemaadha ganniin gaafa isin akkas taates dubbiseen jira maal odeessitan